abdii fi saifu warri tarra jettan kaa kun olaanaa irra duniyaa kan godhu laaffichaan kiyya na baasa deema laaffichaan kiyya akkana goote beektu dibdee akkasii na goote naa beeka as baa kun odirratti saifuu fi abdiin kuduraa isii sii bitu gabbaatisan naa godhatu jira gaa odoon sii barbaade deemutti shaararra tarkadde kuduraa deemtu sinarraan dalagazin saartuun duniyaa miti abbaa ni hundu filaawan saartu harkan kannu ishraay tamam si harkan kannu ni hundu fini eewa ni hundu fini mi'at yoo duniyaa si as keessaa baate dhiira kee daa wal qabate amma yoo usitaan nagaan tuwaalini ati dunuu maarkan akan netteeti shabaaba dhibbata kana gubbaan ta'e isaanii harka sin kan usaatu waa akka waan nama dhabeetti intala harka hudduu dubanne hiitee gaafa na tamtu san hin beektu ganaan sirraa dalagu ganaa dalagu saartuun duniyaa miti abbaa feterraa dalagu saartuun duniyaa miti abbaa feterraa dalagu hojii si garsi jira ummata hojiidhaan si garsiisa niiraa gubbaa deemanii iyyuu ummanni deeggatta nama nan seene narraa dalayde akka waan nama hin qabne na seene harragaa duniyaa harka kiyya keessatti abdii fi saifuun qotta dhiirummaa qabaattan ammas bira barbaadara alaat fincaanii na baasu jira laal maaliin bishaan wasa saifu sirra naqee miti bishaan fincaan kiyyaa na baasu jira laal shablan guutuu ficcisiifte shablan guutuu ficcisiise maal mitmitaa fuula na dibdee miti harra kun olaa mitmitaan udaan keessa na raabsisin udaan akkana gatteessii bobbora si na raabsisin harra udaan kiyyaa nyaachisaa dhaggeeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dutoota fi daawwattoota keenya jira jirtu. Baga jiraatanii isaa kana geessan isiniin jechaan maan oromoo addunyaa irra jirtan hundumtu keessanuu. Eeka deebinee dhufnee jirra. Isinillee baga nagaan nu eddanii. Maal qabattanii nu dhuftanii maalirra geessanii dhimma duniyaadhaa maalirra geessanii nuun jechuu jirtanii. Dhugaadhagaa wanni irra geenye hanga yoonaatti barbaacha guyyaa takkaa mana oollee sa'a takkaaf illee takkaa mana teenyee hin beennu. Barbaachi keenya akkuma itti fufetti jira. Laakiin hanga yoonaa arguu hin dandeenye mucaa sanillee waan silaa miidiyaa duratti illee dubbatamuudhaaf illee hin malle gooneeti himuun nama dide. Mana itu nunje geesse mana dengette videotti martu jirti. Mana dengette videotti martu jirtu. Mucaan mana san nu geesse. Achi hin jirtu. Mana silaa isin dengette teessee viidiyoo irraa mara jirtu san nu geesse. Mana san hin jirtu. Mana biraatti kun warra duniyaas baaftee mana biraatti viidiyoo achillee hin jirtu. Manan kalee ganama viidiyoo yoo yaadatan ta'e seefutuu biratti manan viidiyoo takkasinii gadhiise yeroon harallee deebi'ee dhaqu asin deebina naan jette. Dhugaadha kunoo mana kana galti har'a ganamaan mana adeemte naan jette kaleessa akka naan jette har'a immoo gunna gaafadhu eega kalee ganamaatii manatti hin deebine kanaan jettu taate mucaan immoo edee galgalaa mana takka geesseen godhise manni sunis illee cufaadha. Intalti kun wallaahi garaa nu gubde bakka kana jirti wallaahi mootummaadhaan yoo barbaanne malee wallaahi akkuma goonullee dhabne eega garamaati. Harka hedduu qofa osoo hin taane saartuu wanni isiin ittiin deemtuu fi fakkaattonni siidhaa wanni ittiin deemanii siiriidha. Siirii waan ta'eef nu jalaa dhokatan malee silaa magaalaa kana tokko tokkotti beenna namni silaa beeku hundillee silaa namni sii beeku hundillee hin agarree malee agarree nuun jedhan. Manni isaan silaa agarree mana kana galtii nuun jedhillee mana isiin keessa jiraattee keessatti agaruu osoo hin taane mana isiin keessa bulteetuma keessaa deemtu. Mana rukkaamni takka immoo bakka silaa mana kanaosiirii nama godhatti immoo mana guyyaarraa mana maali isiin mana guyyaarraa jirtu kana isa argatte qote. Wanna ka guruppii dhaqabanii jirra. Guruppii santuu mana tokko lamaa miti manni isaan galan mana baay'isanii kireessaniiti bakkatti nama yeroo abduuban itti azaban. Mucaan meeda ganama kana mana san nu geesse mana san ogaadhe nu jirtu hijaqa mucaan nan jeesina nan zabina mun nan beekonu laman kana jee mana san nu geesse. Mucaa kana bilaashi batte tumneetuma oollee har'a ganama silaa tumiinsaa miti jechuun miidiyaa duratti illee egaa har'a amma fiduullee hin dandeenye mucaan hedduu xiqqashoo beektaanii laafate nuukan laafate wallaahi homa goonuu wallaallee mucaan hangam beeku manneen siin na agarsiifte man malameen kana jedhe. Alas na jeesa mana kana lan beeku mana kana beeku kana jee mana siin teessee silaa argatte viidiyoo irraa martu sun dhayine mana san hin jirtu. Ono warra gisee viidiyoo sii gadhiiftu viidiyoo mana biraatii gadhiifti. Mana biraatii gadhiifte. Sifi naman nuti beene fidee ijoollee ururtuu ijoollee gartee ijoollee mammatattuu takka kun akkana duniyaa wajjin achi naanneessan qabanii.
Ijoollee ofii fuudhu. Fincaan isoo baasa fincaan kiyyaan isoo baasa akkuma jirsanitti fincaan kiyyaan isoo baasette fincaan baasu waan isin baasu jirtu beekon hoddaa kuno ayilantii keessatti qabdee dhugeettiin dubara kimiin ta'u qoyme Wallaahi akka mee kam ta'e naan jettan fincaan baasa fincaan mee saatti silaa fincaanti. ijoollee manatti eegaatiin jala deemu jira daawwattoota kiyya ilaan gammatti bakka isin jirtu irra hin geenye ija Barbaacha mana gwaaniif nuti wanna jenne inuu viidiyoo marteeti bar ilmi lolti miti bar harkaata seefuu fi addi hono harka alaal fincaan kiyya robaatu jira ganaan don kiyya hojjechisaatti seefuun illee harka kiyya seenaa kaniin akka duraan si godhe son taane kadaraniitiin si godhu ta'a. Maal nama gootee haa maal nama ati bar akkanatti seefuu fi waan caccabsinaa jettu ijoolleen dhumtuun bisii bira jettee ijoollee amata nama soomana jirtu abbaafatteeti. Tamam dhiira taanaan ganda dhokottanii mana keessa manis jirrachaan oolanaati bakkuma takka ta'e san taate nu caccabsaame. Namni Ijoollee lamaa dhokottan. namni silaa jagni silaa takkaammoo namni silaa sodaa namaa hin qabne as bahiiti kunoo bakka kanaatiin jira mana kanaatiin jira ganda kanaatiin jira nakkottaanii namaan jedha laakiin mana ulaa gaccufatanii haadharraa ijoollee kana haadharraa ilmaan irraa qabatanii irratti caffartee harakaata irra gochuu duniyaan silaa sii miti kasi fakkaatu nama shanii osoo fidannee silaa nama ofirraa dhorkuu danda'u laakiin ijoollee dhiiraatiin nama dhiiraatiin lafa qabdee Tamam duniyaa qabdee azabdeef wanni ati harkattu maal isaartu duniyaa qabdee azabdeef wanni ati harkattu maali yoo na barbaade duniyaa irraa maal barbaade galakisa kaa duniyaa khalaas na barbaadnaan kun inni jira duniyaa gadhiisa kaa duniyaa gadhiisiiti waan barbaaddu na barbaadnaan an kun inni jira qottu dhageesse duniyaa isii qabdee azabdee yoo feete ajjeestellee maal irraa harkatta wanni irraa harkattu ni jirti isin ilmaan sitti haa galtu gadhiisi na barbaadnaan anaaf qottu ni jira kunoon kadhimma irraa qabdu nama haa barbaaddu nama qottu maal duniyaa cinqitee duniyaa qabdee azabdeef duniyaa qabdee cinqii yoo ta'eef tumteef wanni ati harkattu maaltu jira akkasiin harkachuu dandeessa hin dandeessu jira duniyaa gadhiisi yoo na harkachuu barbaadde karaa nagayaatiin duniyaa gadhiisite an kun hin jiraati qottu namni nama barbaada malee nama dhimmarraa qabu barbaada malee nama dhimmarraa qabu namarraa barbaada maal barbaadee na toltii miti ganaan udaan kiyya nyaachisaa ambar guyyaan mana nagalchine duniyaa mana nagalchine bar yaamo duniyaa harki isin qabdee qabanii jechuun siidhan malee siite malee mana siiti hin deemne siin duniyaa harki dhamee lafatti agartee irra cafatte laakiin ammoo garuu dhageeffadhu sifin ma ana barbaaddaa miti duniyaa gadhiisiite ana barbaadnaan kun wanni hin jiru dhageesse duniyaan haa galtu mana sitti dhageesse kadhimmarraa qabdu ana yaa akkasimti isiirraa maal barbaadde isii cinqiteef isii tumteef wanni ati fiddu maaltu jira duniyaa harki dhamee dhiirti harkasii hiitee irra caffaruun dhiirummaa takkaa jagnummaa miti ijoollee kanooti sii oomishatamoo mana namaa ta'u mana arbaa ta'u siitutu kontiraata fuudhamoo guyyaa kana mana jijjiirrachuun kun maali namni dhiira taanaan namni ifabdannaan bakkuma dureen jiru san taa'e firaanuu dhorka dhageesse maaltu si yaase mana galgadda viidiyoo irraa martisan keessaa maaltu si baase maaltu si oofe maaliif achi ta'e sana eeggate if sodaattan nuti silaa jechuun waan taaneef akkuma eedee isin hin jennetti si garsiifna ture mucaa kana mana isin silaa viidiyoo irraa martisan as baateetti silaa bakka kanaatiin jirtee silaa nu baallamuudha yoo dhiira taate yoo xiqqashumallee warri bira jirtullee yoo xiqqashuma dhiira taanillee dhiira maaliif silaa akkanatti asirratti isin cabsaa jaa asirratti waan ofiifuu mana haakimaatii baate hunda walitti qabattee harakaata goota irratti. Yaa rabbi yaa daawwattoota kiyya guyyaa rabbi irraa zeebee daadachaa ooluun jibbeen hin jiru dhugaan isinii maal. Walla viidiyoo kana walla har'a isinii maluun kaane guyyaa guutuu barbaadaa oolle ganamatti edda galgala maal isinii hin jenne daawwattoota keenya ganama mucaa fudhanneeti ija takkaan ijoollee egaa ija takkaan isii barbaadaa oolle amman tana gaddeessu edaas viidiyoo zaash meeqatti dhugaa isinii gaddeessu walla isii barbaadu jira. Mucaa fudhanneeti mucaadhaa wajjin ganama mucaa kiyyaa beeka mana san jeetu saahiba isaa san gaafatee jechuun saahiba isaa san irratti dawalee gaafatee akkasii dhufee mana san nu geesse. Maali osoo viidiyoo illee waraabin mana san dhooyi isaa danda'e jechuudha akkuma isin nuun jettanitti waan godhuu danda'aniif dura maaliif himtanii nuun jettanii akkasumatti cal jennee jechuudha kan namichi yaa'u jirran jeen jechuudha cal jennee mucaa san fuunee deenu kunumanni kana hin jirtu. Akkuma itti gartee ulaa cufaa nu geessanitti har'aatti mana san isin jirtu kun amma viidiyoo gadhiiftu viidiyoon isin gadhiiftu mana biraati mana sanii miti daawwattoota kiyya intalti tuni dalagaa na godhatte ana taatu ijoollee eegaa ija takkaan isii barbaada. Isii beenna saartuudha beenna namni nuun jedhee maallaqa hunda kennanii har'a guyyaa guutuu deemaa oolle.
guyyaa guutuu deemaa ol baasaa laakiin gaa arguu hin dandeenye gaa mana mucaa kana yoo ajjeesis wanni naa dhufu hin jirtu takka waan argattu hin qabdu takka waan argannu illee hin qabnu amma kana zabuunis wanni naa fiddu hin jirtu takka waan argannu illee hin qabnu maaliif duniyaa san yoo qalattee an harkachuu dandeessisi dhiiga karaa kanaa yoo yoo duniyaa qaltee an harkachuu dandeessi aboo duniyaa dunummaan baanaan ati si haa fudhattu fayyaa jedhan bara akkasii miti bara anna barbaannaan duniyaa gad dhiifteet ana harmo dirree san dhuftee sirraa hin dhimma qabaatte maal dhufne bakka hin jiru aboo sila bar dhiirummaan akkasii silaa wanni godhuu qabnu silaa dhugaallee akkasii qabdi yoo dunuma san baasiiti abdii kun jira bakka ati jirtu tanaa siif hidhamu saartuu dhagee namni nama jaalate ni dunuma baasi namni nama jaalate itti dhufuun qaanyiin qabdu nama jaalachuunis qaanyiin qabdu akkasuma akkasumatti nama qabdee azabdee siin jaaladhaa takar qiyyaas deebi'attee viidiyoo gadhiisuun faayidaa siin qabdu annin jiraa miti kootu humnaan namni deebi'a anarraa dhimma barbaadde taanaan anarraa dhimma qabda taanaan kootu duniyaa maal jettaa jaalatti dirqii ammoo dhageeffadhu duniyaa qabdee duniyaa tumtee ana jaalatti ana dirqiidhaan argachuu hin dandeessu jaalatti dirqii ni jira ifichuuf jirta malee jaalatti dirqii jira eeywaa saniifuu karaa namni ittiin deemee nama gaafatu karaa namni ittiin deemee nama barbaadu kootu haa maaliif akkana daleetu kun gaddisa haadha ilmaanii dhalaa akka ta'eeti hin qaanfattooti gizee dhalaa dhiiraisiftee kana gubbarra caffartu kan hin qaanfattu ilmoon akka itti ba'uu jirtu osoo gartee osoo obboleettii qabaattee takka ilmoo dhalaadhaa wajjin takka dhalattee jiraatte akka ilmoo mucoo daa'imni sun itti jiraatte itti jirtu gartee silaa xiqqashumallee wanneetta laakiin ati dhiiga namaatillee hin qabdu dhiiga namaatillee wasaka siiriidhaan deemtu wasaka siifillee warri si jala deemtu hundi siidhaa wasaka siiriidhaan deemtu laakiin numa qabamtani turre malee numa qabamtani har'a mana isin jirtan barbaannee isin dhabnullee numa argamtani. La akkasii miti duniyaa akkana gooteef abdii hin agartu dhageesse namni yoo nama ta'e yoo nama jaalate yoo dhugumaan akka gartee wanti hin taate akkuma gartee gaafa duniyaan manee dhasee dhuftee si gaafattee gartee ani lakkii namaa tokko na godhu jiraate san ammallee namaa si booda jira malee ati wanni ati jaalala abdiitiif duniyaa akkana godhu jirtu jaalala abdiitiif deemu jirtu hin jirtu kijiba keetu kuni dhageesse saniifuu dhageeffadhu ati yoo nama taate hiji namni waan akkana namarratti hin dalagu waan akkana namarratti si hojjetu dhageesse gadhiisi dhalaa akka ta'eeti haadha ilmaaniiti gadhiisi haati ilmaanii ilmaan sitti agaltu ati yoo gartee jiituu qabaatte yoo gartee nama akka namaatti yaadde gadhiisi ana barbaadde taanaan kana barbaadu kasi ergusanii fi kasi gartee si duba dhaabbatee si ergusanii fi atis walumaanuu niin jira ani dirreen taa'u jira mana kiyyaan taa'u jira gabbeetiin bubbee galu jira nama dheessee dhokodhee isin irraa waa dargutti jiru ana koota kaa maa tusii keessa yaatan tusii keessa maal faayidaa qaba yookaan bakka dureen jirtu bakkuma jirtan sanitti bakkuma san taa'an eegaa mana sagal meeqa isin barbaadu maali duniyaa akkasitti akkasillaa maa dalagaan godhattan viidiyoo san laaleetiin hedduu garaana nyaate wallaahi hedduu garaana nyaate meen akkamiin taatu duniyaan barboo nama irratti caffartuu miti barboo nama dhiira ofirraa falmatu ture barboo nama dhiirti mataa siidhaa gadi qabuudha dhabde ati har'a silaa dhiiraan naa hidhaa ittee irratti caffaruu kan ka'e fincaanii baasee ittee irratti caffaruu kan ka'e dhageeffadha duniyaa akka feetan gootan tumu jirtan amma gaa har'aan tana viidiyoo isii was baaftee mul'ifte malee tamma dura akkati godhu jirtu hin beekne irratti halkan aboo jiruu maalii qabdi boo akkasitti jirtu namni shanaffaa moo afuraffamoo shanaffaa dhageesse hije yoo fete qara dunyaa laakiin ammoo guyyaa achiin harka seente hije akkana si beesuu ta'u akka miikaatti si beesuu ta'u tana jala murii beeke dhageesse dhaadachuun daawwattoota kiyya hin dhaadattinaati waa akka godhuu dandan viidiyoo irratti nimna namni kun nama bira jiru sana itti jibeessa jettan duba akkamiin godhame mee nama xiqqishollee ifirraa na'u godhate nama ifirraa na'u isiin har'aan tana dhokotte deddeemte hanga dhokochuun dhageeffadhu dhokochuun hanga si baasu qaba malee umrii ta'e si baasu dhageesse guyyaa qaba wanni guyyaa ati immoo achii qabamte tarra duniyaa fincaanu baasise tana caalaa ija akka ati gartee udaan nyaachuu teessu tana beeke jala murii dhugaan siima dhageesse saniifuu kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya maalirra geessan jettanii akka isin yaaddoytan ni beekna sanumaafuu awwaqno har'aan tana mana isii mucaa edda isin jenne qabannee dheeneeti mucaan manni niin beeku kana jee saayiba isaati sun ijjin mana isiin argatte viidiyoo irra martu dheenee dhabne hin jirtu mana kuno mana biraati viidiyoo martee gadhiiste viidiyoo isii irratti jechuu nutis waan irra geenye asumaan isin hubachiifne innas baane isinillee nu wajjin cinqamu jirtanii galatooma warri nu wajjin cinqamu jirtan bilbila dawwaltanii kaan sagalee nu qabdanii akkasitti kaan komentii nu barreessitanii waan jechuu jirtan hundi keessanuu galatoomaan isin hin jaati asumaan du'aamaan nu cinaa dhaabbadha du'aamaan nu gargaaraadhaati inshaallah duniyaan ni baati hanga fedha waan nu godhanis
isaanumatti akka itti hudduutti hafti malee guyyaa immoo isin achi baate saartuun goota qotattee haasentu. Dhageesse isiif kun ijoollee haaree akkas baaftee ijoollee an takkaatu nagara ijoollee akkasii abdii fi seefuun caccabsinaa jettiin maa jarri gartee biikshoon tatteessee kan irreesii takka waan tan ol qabdee onatti guyyaa immoo achi saartuun qabamte sansalaanis isii duba dhaabbatee mana irraa jijjiiraa oolu guyyaarraa mana irraa jijjiiree wajjin shubbisu kun akka isin ta'uu teessan guyyaa sani akkanaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.